Uummanni Oromoo ayyaana irreessaa kan ayyaaneffatu waaqa yookiin rabbii roobaa fi dhuqqee gannaarraa gara caamaa fi aduu birraatti isa ceesise galateeffachuu fi yeroo ammaa kana ammoo irreessi biyya keessaa fi biyya alaatti sirnoota adda addaatiin kabajamaa jira. Seenaa kabaja ayyaana irreessaa keessatti taateen irreessa bara 2016 Bishooftuu hora Harsaddeetti sirna nama nyaataa wayyaaneetiin lammiilee Oromoo harka qullaa ayyaanaaf manaa bahan irratti raawwatame kan dagatamu miti. Namoota gaafa san achi turanii fi lubbuun hafan keessaa tokko Durbee Biiftuu Birriiti. Durbee Biiftuun haala sukkanneessaa yeroo san achi turee fi jireenya biyya ormaarraa waan nutti himan qabu. Akka itti nutti qindeessinee isinii dhiyeessinee jirra. Itti dhiyaadha. Kun OGMCdha. Duraan dursa carraa kana naaf kennu keef baay'ee galatoomii. Oromoon addunyaa irra jiru hundumtuyyuu Oromoon Oromiyaa jiru baga geenye baga waliinuu geenye. Irreechi anaaf irreechi akkuma beekamu irreechi irree keenya. Irreecha abbootii keenya jechuun waaqeffannaatu eegalee dur otoo amantiin musliimas ta'e amantiin kiristaanaa biyyatti hin galin waaqeffatootatu eegalee sanirraa ka'ee garuu irreechi anaaf eenyummaa kooti. Irreechi anaaf aadaa kooti. Irreechi anaaf waan hunda dursa anaaf amantii koos aadaa koos eenyummaa koos waan hunda kooti. Irreecharraa kan adda na baasu wanti tokko hin jiru yoo du'a ta'e malee. Duuti nan furanne so akkasidha irreechi jechuun anaaf sababa irreechaallee qarqara du'aa irra geettee akka deebitee odeeffannoon qaba. Baga rabbii isan biratti dabarsee har'aan si gahee seenaa dabreerraa haasa'uudhaaf si dhaqqabsiiseen jedha. Ayyee galatoomii. Mee irreessa irratti rakkoon akkasirra gahee beekamaadha. Duruma osoo wanni sun hin gahin dura haalli irreeffannaa biyya keessaa maal fakkaata ture wanni yaadattee nu yaadachiiftu jira? Irreecha ijoollee ta'e waggaa 5-6 yoo jiru yeroo of baree jechuudha. Haati kiyyaa fuutee laga Awwaas yookaan immoo Awwaash yeroo irreessa deemnu na yaadadha. Finfinneerra karaa Gincii deemne jechuudha. Warri ishee Ginciidha waan ta'eef jechuudha. Haati koo nama Ginciiti haalootaan. So achitti irreeffanna turre achiin booddee immoo irreechi Bishooftuu gaafa ta'u immoo irreecha Bishooftuu deemna. Irreechi kan dursu dura irreecha Awwaashii san booddee irreecha Bishooftuuti. Abbaan koos haati koos irreecha nu geessati akkas guddanne. Nuyi ijoollee magaalaati waan ta'eef tokkof akka aadaa barannuuf akka eenyummaa keenya barannuuf akka afaan sirriitti qulqulleessinee barannuu fi warri keenya jechuudha manni barumsaa gaafa cufamu Gincii Amboo nu geessanii afaan sirriitti akka qulqulleessinee eenyummaa keenya akka qabannee guddannuuf qabsoo kana hin jedhamne nurratti qabsaanii waaqni isaa galatu isaan isaa galatoomanii of taanee jiraannee jechuudha. Kanaan booddee dhaloota keenyatti dabarsinaa jechuudha. Kanadha irreechi na keessatti guddate anuma ta'ee guddate jechuudha. Irreechi anaa fi anarraa adda bahuu hin danda'u. Anis irreecharraa adda bahuu hin danda'u. Akkasitti guddanne akkasitti yaadadhas. Aadaa wayyaa uffannaa adda addaa lafa tokkummaan al tokkoon guyyaa tokkoon amantii otoo hin jedhiin xiqqaa guddaa jaartii dargaggeessa otoo hin jedhin lafa Oromoon afaan tokkotti dubbatu
sagalee tokko miira tokkotti agarsiisu lafa waggaatti al tokko waa'ee qabsoos ta'e waa'ee fincilaas ta'e waan hundayyuu itti hafuura baafatu itti immoo otoo musliima kiristaana waaqeffataa hin jedhin waaqa uumaa bishaan otoo hin ta'in oromoon kan itti sagadu muka otoo hin ta'in kan itti sagadu waaqa isa uume waaqa gurraacha jedhee waaqa gurraacha jechuun oromoon waan ta'e mul'anne jechuudha. Kanaaf waaqa sanii al tokko waliin taanee waaqeffanne jechuudha. Waliin taanee galatoomi kan bacaqii gannaarraa booqaa birraa nu baaste jedhee oromoon iddoo tokkotti waaqeffata yookaan immoo galateeffata. Akkasittiin guddadhe. Kanaaf irreechi anaaf eenyummaa kooti. Irreechi gaafa ga'u wayyaa aadaa agarsiisna. Wayyaa aadaa sirba aadaa irreecha jechuun qeerroon kan gahe dorgommii fakkeenyaaf kan wayyaa jira kan sirbaa jira eenyummaa isaa aadaa isaa guddisuudhaaf ammoo diddaa keessatti dhalannee guddanne diddaa mormii fincila diddaa gabrummaa keessatti dhalannee guddanne yeroo sanitti akkamitti oromoo tokkoomsu irratti oromoo qabsoo oromoo fuula fuulduratti shaffisiisuuf maal gochuu qabna isa jedhus erga guddadhee of baree high school yookaan immoo karuma sadarkaa yuunivarsiitii gaafa dhaqu san irratti hojjechaa turre. Akka qeerroof qarree irratti qarree waliin san irratti organize wal goonee wayyaa bifa tokko waan akkasii diddaa akkamii ageessisna isa jedhu irratti hojjetaa turre aadaa irratti hojjetaa turre oromoon akkuma ati beektu finfinnee keessatti egaa wanti sirra okateen jiru finfinnee keessatti wayyaa uffachuun wayyaa aadaa uffachuun akka ajaa'ibaa ilaalamta turte. Akka ajaa'ibaatti silaalus siin wanni jedhu sitti aarus turan. Ammoo afaan nama dubbatu arginaan daa'ima ta'e jechuudha. Wajjumaan taaksii kara deemtetti deema ture. Afaan Oromoo dubbachuun hin turre. Maqaan keenya gaafa waamamu maqaa abbaa Oromoo akkas yoo ta'e sitti kolfama ture. Sansan irratti dhiiga meeqatu qabsa dhiiga meeqa lola'ee nama meeqa badee nama meeqa hidhamee har'a kunoo bilisaan uffata keenya uffannee finfinnee alaabaan uffisnee kabajuun qabsoo meeqan as ga'e jechuudha. Umurii kiyya kana keessatti waan baay'ee irreecha irratti wareegama hedduu qaqqaalitu kaffalameetu as geenye jechuudha. Kanaaf baay'een gammada irreechi anaaf jiruuf jireenya kiyyan itti dabarse jechuun danda'a dhuguma dubbachuuf. Mee gara 2016 as dhufna kabaja ayyaana irreechaa 2016 bishooftu kabajame irratti balaa guddatu dhaqqabee ture. San keessaa inni kaan lubbuun dabranii warra hafee akka keetii faatu keessa jira. Maaltu sirra gahee akkamitti ammoo lubbuutti haftee har'a geettee seenaa sana himuudhaaf? Irreechi egaa Oromoon irreecha irreeffatuuf deeme malee nama jeequuf yookaan immoo namaan loluuf miti. Harka duwwaa deemne irreecha qabanneetuma deemne irreecha irreeffachuu deemne egaa mootummaan abbaa irree yoomiyyuu taanan Oromoodha balleessuu Oromoo irratti qabsoo gochaa ture ka jirus so yeroo sanitti nu irreeffannee waltajjii san irratti miirri nu keessa ture
miira Oromoo lafarraa buqqaa ture, hidhamaa ture, ajjeefamaa ture. Qeerroof qarreen yeroo sanitti reeffannaa booddee mormii yookaan immoo slogaanii tokko ageessisaa ture. Daawun wayyaanee ka jedhu san booddee waanuma nutti roobe argine qaw dura imimmaan boochistu gaazii imimmaan boochistu nurratti wanni jedhanii afuufanii san booddee qawween akka malee akka gaararratti hidhanii turan. Gaararraa hidhanii nama tokkoon guuraa turanii nama tokkoon rukutaa turanii kan biraa immoo karumatti deemnu hin qabnu re'ee imimmaan boochistuu nutti namni olti deemee addaan ol rukutee jira, kan qilee bu'ee jira, kan bishaan itti bu'ee jira, kan kufee walirra deemetu jira. Nama meeqatu nu biratti wareegame. Rabbi jiraatta jennaan inuma jiraatta. Rabbi immoo lakki induutu jennaan inuma jiraatta jechuudha. Malee ani nama addaa ta'e yookaaniif immoo lubbuu addaa qabaadhee miti. Kanaan hafee hafuu kiyyatti kara tokkoon gammachuun natti dhaga'ama. Kara tokkoon immoo godaannisa viidiyoo gaafsaniin baadhee deema sammuu keessaa. Miimoorii kiyya keessa viidiyoo santu jira. Namni sammuu san waan san baatee jiru yeroo hundayyuu boqonnaa bara baraa qabaata jedhee yaadu. Nama si biratti lubbuu gaggabeetoo keessaa bayo yoo argitu, nama si biratti dhiigni lola'ee argitu, nama si biratti oduma iyyuu du'aa argitu, obbolaakkee akkas yeroo dhuman boollatti kaan harki irraa citee kaan miilli irraa citee gaararraa gaafa qilee sanitti bu'an yoo argitu gaddi haguma irreechi naannee dhufu waan sanaan kalee rafne. Adamesi ke hingune hingu gonguma makan ke duwe nutu basa kuma makan ke duwe nutu basa kuma miidhame aan biyya kana dhufeen yaalame biyya kana alshanin operation ta'e alshanin operation otoon biyya san ture jiraadde ani naan du'a ture akkuma nama kaanii du'anii naan du'a ture akka carraa biyya kana waan jiraadhuuf biyya kana dhufee hospitaala Jackson House jedhamu achin almost waggaa tokkoon yaalame 2016 2017 August mana yaalaan ture deddeebi'aan ture operation gurguddaa shannaaf godhanii otoo operation nan godhin dhiigni koo hemoglobin waan akka malee gadi bu'eef dhiiga kennutu isaan irra ture san booddee internal bleeding waan tureef sani emergency baqaqsanii hodhaan jechuudha. Miidhaa akkamiiti suni? Nama narra deeme keessaa gubbaan hin mul'atu. Gubbaan hoggasuma biluu ta'ee akka gubbaan rakkoo hin qabu. Keessi garuu miidhameera. Ani fayyaa kiyyan ture. Iddoo sadiidha kan xiqqoo mammadaa'ee ulaa sanitti mukattis yoo buute xiqqoo gubbaan gogaan nama ni miidhama. An akkasumas ignore godhe. Garuu mataan maraa oduman miilan deemu keessi koo nagana. Dhiigatu na keessa dhangala'aa ture hin barre. Gaafan dhufu hemoglobin kiyya gaafa laalan 4.8 ture. Achin booddee akkasuma garas mirgaaf bitaadhaan dhiiga kennan. San booddee yoo laalanii CT scan kaasanii
laalanii internal bleeding dha san booddee akkasuma emergency operation godhanii waan san wanni godhan jechuudha hodhanii san booddee dhiigni na keessatti dhangala'ee waan ture infection adda addaa uume san booddee akkasitti dabareedhaan wanni ture jechuudha cinaachi kiyya lafee bitaarraa miidhame ture waan narra deemame jechuudha waan akkasii ta'e ani sun omaanatti nagaa kan amma yoona fayyuu hin dandeenye fayyuudhaafis hin jiraanne nama achitti otuma iyyuu du'aa ture nama achitti otuma iyyuu dhabamaa ture sagaleen dhagaa iji ko waan imimmaan boochistu kaniif immoo ija waan nama gubu waan tureef sirriitti ilaaluu hin dandeessu waan akkasii ture kaan bishaan sanitti kaan qilee sanitti kaan na biratti akkas ta'e amma siifanfaa na biratti kuftee duute micayyoo giincirraa duute sun so waan akkasiiti malee miidhamni kiyya umaanatti hin fakkaatu dhuguma dubbachuuf dhaabbadhee deebi'ees nan deema seenseen amma keessattuu opereeshinii lammaffaarra ol jechuu hin danda'u namatu na kaasa ture namatu na dhiqa ture waan baay'ee keessan darbe jechuudha 2016 haga dhumee 2017 August gahuutti gargaarsa biyya kanaatiin hin jiraachaa ture so an gaddi ofii kiyyaa fi yoo ta'u hin ta'in gadda lubbuu qaalii mana nama sadi kan wareegame santu anaan disturb na godha still now waan san yaadadhee galgala kalee rafuu hin dandeenye irreecha gaafa dhufu yeroo waan akkasii na jeeqa kara tokkoon irreeffamuun anaaf gammachuu addaa naa kenna kara tokkoon immoo gadda akkasiitu natti dhaga'ama anumti mataan koo yeroo tokko of tiriitiin of godha waan fayyaa waan baradheef jechuudha malee otoo akka namaaf waa'ee fayyaa hin beekne maraadhee karaarra huccuu gateef adeema namni gaafsan waan san keessa darbe fayyaa ta'ee jiraataa jiru mataa isaa gaggeeffataa kan jedhu dhuguma dubbachuuf akka nama waan san keessa darbetti inni ulfaata baay'ee so wayyaa akkasii uffannee baanee wayyaa gurraa jechuun fuulli wayyaan waan hundumtiyyuu biyyeedhaan makamee waliin beektu namuma wajjin baate kana hin beektu turte warra hospitaalaatti argite fa'aa jechuudha so kana keessatti poolisii Oromiyaa gaafsan turan rabbi isaanaa jiraachisu jedha akkasumas ta'anii saba isaanii cinaa dhaabbatan gaafsan akkasumas ta'anii qawwee namaa baatanii nuti hin tokkosne ani jaalan arge jechuudha ani OPDO hin jaaladhu OPDOs baay'ee nama balaaleffatu gaafsan garuu ana kan yeroon kufu lafaana fuudhe loqoda arsii kan haasa'u poolisii Oromiyaati federaala Oromiyaa jechuudha so yeroo hundayyuu kan galateeffachuun bira darbuu hin barbaanne warra Oromiyaa warra seenaa keessatti seenaa gabroonfataa keessatti saba isaanii cinaa dhaabbatan kan akka Mustafaa kan akka guyyaa san nu gargaaran maqaa isaanii waamuu hin beeku warra akkasii rabbi isaanaa jiraachisu murii isaanii nu dheeressu ammas taanan saba isaanii gargaaruu qabanii rakkina kam keessattiyyuu saba isaanii cinaa dhaabbachuu qaban malee saba isaanii miidhuu hin qabanii jedha anamma isaan hin beeku garuu baay'ee akka dhiiga kiyyaa isaan waaqni akka isaan jiraachisuun keessi koo hawaasi kadhadhaafis.
biyya kana ergan dhufee tureera barumsaniin dhufee barumsa yoon siin jedhu akka carraan ijoollee ta'ee nin barreessa ture warra adii kan wajjin baran ijoollee ture pen friendii 35 qaba ture worldwide jechuudha yeroo sani akka xalayaa beeki xalayaa amma qarshii pocket money gaafa siinaaf kannani an xalayaan posta beetitti na argita turte xalayaa baay'ee ergaa jara ergu warra keessattuu warra faranjoota warra missionary kana waldaan deema ture missionaroota kana akka malee wanni je tokko ingiliffa kiyya fooyyessuuf lammaffaa immoo communication gochuun anaaf baay'ee na gammachiisa ture sanumarraa kaasee rakkina biyya keessa qabaachaa ture jaratti gaafan himu iskoolaarii naasoqanii iskara isaaniin dhufee karaa warra missionaroota kana dhufee barumsa argadhee chimbooddee biyya kana jira jechuudha gaa'eera normally social science baradhee administration management seenee ture biyyatti jechuudha sambooddee abbaan koo akka loon baradhu barbaada ture akka seera baradhee seera biyya seerri ittiin eegamne kanatti seera kabachiisuu qabda intala koo seera barachuu qabda naan jechaa ture wanni isaa fedhii isaa guutuuf jedhan social science seenee gaafan seera guutuu naaf hin dhufne managementiitu na qaqqabe sambooddee biyya kana dhufee garuu keessa kootti nama gargaaruun baay'ee natti tola medisiinii barachuunis baay'ee natti tola nan jaaladha ture hawwii koo ture kanaaf digirii 90 naanneeni common course waan na barbaachisu fudhadhee sambooddee medicine school seenee sambooddee baradhee xumure isaan hojjechaa jira an biyya koo jiraadhee dhugaa dubbachuudhaaf akaayii yoo nyaadhe gammachuu addaan qaba ani gaafa 2018 abiyyi mootummaa ta'ee ol ba'u isaanii dafee galuu baadhurre sambooddee jaambooddee galee gaafa jawaarfaa biyya galan galee waggaa tokko taa'een dhufe gaafa nama hidhuu qaban gaafa hunda hidhuu qaban gaafa nama ajjeesuu qaban deebi'ee as dhufe malee ani barumsa koo finnaan biyya galuu ture biyya koo baay'een jaaladha biyya kootu okay anas hin jira yeroo hunda garuu wanniin koo qalbiin koo waan hundi koo biyya jiraata kanaafidha natti fakkaata jechuun yeroo tokko maali ati meeshaa wanniiti moo meeshaa keeyyataati moo maaliifin yookaan ifin baay'attu yookaan ifin dabaltu waan akkasii jedhanii ati qoosuri wanni koo biyyan jiraadha sammuudhaan biyyan jiraadha asiin garuu asiin jira kaayyoon koo sabni koo warri biyyaa keessattuu dargaggoon qeerroo fi qarreen biyyi alaa biyyi adii kun biyya adiiti biyyi hormaa biyya hormaati kanaaf biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'anii jiraatuun bilisummaa daangaa hin qabnedha ani dhugaa dubbachuudhaaf hagan as taa'ee leekjarii jiraadhu jiru baay'ee jiraadhu oromiyaa taa'ee jechuun rakkataa qotee bulaa rakkataa nam warra haadha abbaa hin qabne warra qabsoo irratti irraa wareegaman ijoollee barsiisuu yaaluu waan akkasiin barbaada ofii kiyyaaf jechuudha so kaayyoon kiyyas kara fuulduraa kanadha ijoollee Hacaaluu fa'aa fakkeenyaaf ijoollee abbaan irraa wareegame ijoollee haati irraa wareegamte waan akkasiin tajaajilu qotee bulaa warra qarshii otoo hin qabaatin daa'umsa irratti haadholiin du'an waan akkasii warra akkasiin gargaaruu barbaada akkuma warri kaan hidhatanii Oromoof jecha lubbuu isaanii wareegaa jiran ani immoo waan qabuun
uummata koof jiraatu barbaada. Maaliif akkasitti na barsiisanii waan ta'eef jaallan kanaan dura wareegamanii jechuudha. Isaan jiraatu otoo barbaadanu jireenya isaanii saba kanaaf wareegan. Warri irreecha irratti ana biratti wareegaman. Wayyaanee daawun jennaan nurratti lolli sun baname. Wayyaanee maaliif daawun jedhama? Lafa keenya gurgurti, saba keenya buqqisti, saba keenya ajjeefti, saba keenya hidhaa turte, balleessaa turte, ari'aa turte. Kanaaf daawun jedhama. Qabsaa'uun lubbuu aarsaa si kaffalchiisa jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya keessa jiru biyya alaa laaluun qabu. Abbaa biyyaa ta'ee jiraachuudhaaf qabsaa'u falmachuun murteessaadha malee biyya alaa laaluun bu'aa hin qabu. Kanaaf biyya keenya taa'atu biyya keessan falmadha. Biyya keessanitti abbaa biyyaa ta'a. Biyya keessan guddisa. Insiniin jedha malee akka biyya kana dhuftanii akka kiyyaa yookaan akka kaanii maraatiinaadha. Nanaamsa kiyyaadha. Calaqqeen kun namaaf hin gootu. Calaqqeen biyya alaa calaqqeedha. Calaqqeen bu'aa hin qabdu. Wanni taate gaagura olee beekta gaagurri olee bu'aa hin qabu. Gaagurri yoo kanniisni keessa jiraatedha. Kan urgaa'us kan dammas kanniisa jiru. Saniin ala itti ol turre itti ol buusirree itti ol. Waan tokko qilleensa keessa baheetu wanni jedha malee bu'aa hin qabu. Faayidaas hin qabu. Kanaaf biyya alaa kun calaqqeedha. Calaqqee kana laaltanii konkolaataa feesbuukii fi maal jettanii instaagiraamii maali tiiktookii kanatu biyya fudhate amma immoo isa laaltanii viidiyoo adda addaa kana laaltanii biyya kanaan ilaalinaadha. Isin jedhaan qeerroo fi qarreedhani. Oromiyaa bareedduutu ishiirratti qabsoofne abbaa biyyaa ta'uudha. Yaa qeerroo koo yaa qarree koo jedhaan kanumaan dubbadha. Oromoo biyya keessaa wanti dhaamsananii dhaammachuu barbaadu qeerroo fi qarreedhaa fi nan beeka haala keessa jiru. Haalli keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Garuu wareegamnee miliyoona 60 lafarraa nu balleessitu. Sodaatanii manaan qarshii maaliin sodaachisuun halkanii guyyaa itti bilbilanii nama sodaachisan. Garuu sodaa dhiistanii tokkummaa keessan irratti cichitanii wal ijaartanii wal bira dhaabbattanii wal dabarsitanii wal kennuu dhiistanii tokkummaa keessan jabeessitanii qabsoo hadhooftu kana galmaan ga'uun murteessaadha. Saniin ala akkasuma bajabajamnee yookaan immoo faffacaanee jiraachuu gabrummaa isa barreengada barakaanii isa umurii keenyaa otoo hin ta'in gabrummaa sirna nafxanyaa ofirratti guddisuu ta'a. Ammumaan otoo hin guddatin jalatti kutuun nu barbaachisa. Tokkummaa keessan cimsaa. Musliima kiristaana waaqeffata otoo hin jedhin tokkummaa keessan cimsaa. Akkuma kanaan dura jabaadhaa sin faana jirra. Waliin jirras waliin duunas sinuma faana jirra jabaadhaa siniin jenna. Kanumaan jedha abbootiin warri mootummaa keessa hojjetan warri Oromoo taatan saba keessan hin miidhina. Warri raayyaatti biyya keessa jirtan saba keessan hin miidhina. Saba keessan gargaara. Qabsoo kana dura gochaa turtani ammas saba keessaniin gargaara. Saba keessan qabsoo keessan cimsaa. Nama bilisummaa argatee nama walabummaa argatee dirree Finfinnee fi dirree Bishooftutti wal argu nu haa godhuun jedha. Nagaadhaan.
Thank you.